يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattootaa fi dhaggeeffattoota chaanaal haa barannuu taqwaa seentar, nagaa fi jaalalaan asitti isiniif argamuu keenyaaf alhamdulillaahi rabbil caalamiin. itti aansuun arra kan qabannee isiniif dhihaanne seenaa dubartoota saxaabiyyaa akkaataa rabbii ittiin sodaatan keessaa seenaa dubartii jaalatamtuu hayyittii islaamaa tan taate isiniif qabannee dhihaanne nu waliin hordofaa. Aishaa ummul mu'miniin sodaa rabbiif isiin qabdu. jaalalli ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam haadha warraa isaanii jaalatamtuu tanaaf qaban cimaa akka ta'e namni hin beekne waan jiru nutti hin fakkaatu. nama hunda caalaa eenyuun akka jaalatan yeroo gaafatamaniis deebiin isaan nuuf kennan Aishaadha kan jedhu ture. seera islaamaa irratti beekumsa guddaa waan qabduuf saxaaboonni gurguddoon hedduu rakkoo gama kanaan isaan qunnamuuf furmaata barbaaduuf jecha gara isii dhufuu turan. jibriil alayhi salaam assalaamu alaykum jechuun nagaa isii gaafatee ture. ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam yeroo tokko jannata keessatti haadha warraa isaanii akka taatu itti himanii turan. yeroo munaafiqootaan hamatamtee turtees rabbiin hamii sana irraa bilisa ta'uu isii kan mirkaneesseef aayaa qur'aanaa buusuun ture. ibni sa'iid akka ibsutti Aishaan radiyallahu anhaa yeroo tokko haalliin gaggaarii haadholee warra ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam isaan biraa irraa adda isii godhan 10 lakkooftee jirti. haalliin kana qabaattuus rabbii sodaachuu irraa kan ka'e. jechoota kanatti aanan yoo dubbattu dhagayamee jira. yeroo hunda rabbiin faarfamuu akka qabu kan ibsituu ta'uu isiitiin alatti guyyaa qiyaamaa bilisa ta'uuf jecha odoo muka godhee na uumee baala yookaan marga odoo na godhee dhagaa yookaan biyyee na godhee uumamuu odoo baadhee maal qaba jedhaa akka turtees gabaafamee jira. Khadiijaa hangafittii fi Faaxumatu Zahraa itti radiyallahu anhumaa aanee Aishaan radiyallahu anhaa dubartii dinqisiifamtuu islaamaa keessatti iddoon guddaan kennameetiifi turte. namooma jabaa qabduun dameewwan beekumsaatiin jireenya hawaasummaatiin gara siyaasaatii fi dirree waraanaa irratti iddoo dursaa qabattee jirti. Aishaan hayyittiin akka lakkoofsa hijiraa baatii ramadaanaa kan bara 58ffaa keessa addunyaa tanarraa du'aan boqatte. akkuma dhaammatteetti reeffi isii iddoo awwaala Baqee jedhamu kan Madiinaa keessatti argamutti maddii awwaala saxaaboota nabiyyiitiin kabajaan qubatte. ergaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya seenaa haati mu'mintootaa Aishaan radiyallahu anhaa nuuf qabdu kana fakkaata. inshaa Allah seenaa birootiin hamma walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.